guddaa kan ta'e dura laafaa goone. Jadi kan kenapa orang itu? Aku aja kita orang Cina asih rafun kita bicara aja lah. Nambual. Kuli bosa kan aja. Ijoollettiin kun waa hojjetti nyaatti kan hin jenne malee har'a duraan dursinee nyaanna isin hin jenna. Ashama akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota Oroshaw har'agaa nyaata aadaa Oromoo baay'ee beekamaa kan ta'e jechuudha. Kan nyaata aadaa Oromoo kan maalirrattiyyuu argamuu dhisne nyaatni aadaa yeroo hojjetamu yeroo baay'ee biran dhabamudha. Sinii galee wantichi sun immoo kanaan kan nyaatamudha la raafuudhaan kan nyaatamu jechuudha. Qixxaa isa diiminaa nyaatamu isa sinii hojjannee isinitti agarsiifnaadhaa fi abraarii wajjiniini hordofaa viidiyoo kana fayyaasaayuu akkasiin takataattaltanii akkuma dhageessanii gaasiin irraa qixxaaf raafuu hojjettee nu agarsiisuu fedhammoo dheengeddaa akkuma argitan marqaas hojjennee irraa kana malees biddeenas na tolchisiifteetti har'a immoo qixxaaf raafuun hojjedhee si agarsiisa nyaanna ijoolleen immoo biyya alaa jiran akka viidiyoo kana yaaddoo jaraattiin baatan hojjettee kana yaaddee video kana isiniif qopheessitee jirti warreen gara channel kanatti haarawaa dhuftan channelli kun haaraadha dafaa subscribe godhaati subscribe kuma tokko galleerraa baay'ee guddaa isin galateeffachuu barbaanna akkuma beekamu gaa video kana hundi keessan like gochuudhaan hiriyoota keessaniif yaaddoo keessan bahadhaa jedhaati share itti gochuun dagatina vlogiin keenya kana fakkaata dhaqnee raafuu bitannee akkuma argitan amma magaalaa keessa naannofnee dhaqnee raafuu bitannee dhufnee hamma immoo gara manaatti ol gallee ibidda qabsiifnee qixxaan tolchamee bukeeffame hamma xumuraatiin waliin turaan isiniin jedha. ila inni sila sinitti agarsiifna isiniin jenne raafuun jechuudha. Ila kunuudha akkanattiin dura qanaxxafatamaa achuma bishaan keessa godhanii laafee kanatti miicama laata kanatti bishaan keessa godhanii miicamee achumaan shanshanamee
Abbafamee raafuudhaa wajjin nyaatamaa jechuudha. Ishee kukkutamee laamukti saammoo akka kanatti quncifamala. Akkanatti quncifamee qulqulleeffamee cumaan shanshanamee xabbafamee nyaatamu shaballee beekamu qalla. Beni kaayeen beekamu. Mablaas bichaa. Mablaas bichaa. Akka ilaa qoyilaa guddaa lafa ilaa dura lafa qoyila. Jadi kan lafa qoyila. Cumaanii. Iddee isa diimaa kana immoo ta'ee bakka muka baay'atu. Waaw. Bareedaan tokkicha. ये मस्त चावल वाला Ila akkanatti miicamee qulqulleeffamuu qaba laa kukkutameen booddee akkanatti laa argitanii laa qulqullaa'ee laa achumaan maktafaarra kaa'attanii kanatti godhattanii gaa nutti faana kanatti. Jangan datang kan? Indah tuh, mana mah berasa gebal. Agar sih sih. Akkuma argitan as taa'een yuutuubii godhaa jira. Yoo an kitaaba raafuu hin hojjenne daayirektarii naan adda miimiga kitaaba raafuu nyaanna adda. Shunkurtiin jabaateeraa keessan jiru. Dirtii duwwaadha. Aw, dolar kata mare bola ada sama meladi silashi. Mana? Wah, shungkurti as. Isla. Mangisti kan itu koyo. Shungkurti tawadde euro kacammare dolar kacammare bola በጣም ነው የተወደደ። ነገሮች ጨምር እያሉ ነው። ዘይት ለማለት ኧረ ለእናንተ ብለን እኛ መሞት አለብን። ዘይት፣ ሽንኩርት፣ በርበሬ ዶላር እና ሽንኩርት ምን ይዝበራሉ እንዴ? ዶላር አፍ ሽንኩርት ማልቶ ለርግሲሳ ዶላር አፍ ሽንኩርት ማልቶ ልትፍት ለምን ዘይት ላላላ ዘይት ደግሞ ከነገማ ለተጋለ Dister sabu siabbe. Shungkurti dawa tokko qabu. Shungkurtiin Achumani gala. Rafun disilala. Micamnya rambola, micam nih tinggi.
Ishee. Kun maalirraa akka hojjetamu beektuudha. Daakuu boqqolloo irraa hojjetamaa jira. Akkuma argitan boqqolloo adii bareedduu isiirraa. Hojjetamaa jechuudha. Kana bukeeffamee eelee irratti godhamee tolchamee isinitti agarsiifamaa jechuudha. Ela akkuma argitan bukeeffanneerraa amma gaatti gochuufidha. Eegatti godhatanii kaatanii akka isaan dindifattu. Ela achumaan akkanatti keddaatudha. Manni ga'utti teessanii bukoos irra dibamu immoo qallifattudha bishaanii. Irra dibamaa jechuudha. Garagalchuun gisee ka'e. Ati qixxaa galchinu asii raafuun guddaa bilchaataa jira. Walitti dhabiin bilchaachuu qaba. Yeroo hojjettamu. Ela kungkal ela hati kali kami era di bata mala. Era di bata mala. Menurut aku hati kita komo. Biasa nama tadi kan. Sebenarnya Ela irota iron nergala kakanatin irra diddibattanii kaatanii ila kanaan irraa baafa itti garagalcha mala ishee malee saafaadhaan dhiqarraa fuulee galbeetti goona akkan jedhe. Fataa gubaz. Akkanatti garagalcha mala argitanii akkanatti garagalchamee akkam godhamaa ila akkam godhama. Akkanatti muramee bakka afuritti baafameera. Kana walakkaa tiriirra saafaarra godhamee cumarraa futti godhamee nyaatama. Inni nama bilcheeffannee irraa baasaarraa. Harka koo. Santaamu. Amma sirreeffannu. Nambual. Kulli bosa kana ni. Wow, wow, wow. Hordoftoota keenya egaa atu raafuun ittiin naqamee nyaatamu laata garuu nutti mi'oofti. Eda kun ila jama dhaggeeffadhaadha maanni beektu goskamee diiminaan awwaara balbalee bira kaa'amee lalau godhama. Ishee lalau. Qoshee jedhama laa goskamee kun jechuudha ittiin godhama laa ishee. Akkuma argitan egaa Raafuun kun asii bilchaateera. ittaaf raafuu bareedaa turtan. Raafuunis kunoo bilchaateera asii akkuma argitan dhugaa. Geera kun. Bilchaateera bakka. Wanti nu garuu waa wayii. Gabidda dinagdee. Oh, kamu masih dari kak? Oh.
Mi'a. Masyaallah. Kaya atau sih nak tiga rakyat sembuhin, isin pun doke. Kalau ibu Medan. Akkuma argitan hojjettee fixxee nu fiddee jirti. Ijoollettiin kun waa hojjetti nyaatti akka nuun hin jenne malee har'a duraan dursinee nyaanna isiniin jenna. Kulli hojjennee marqaas hojjennee nyaanna kun qixxaas raafus hojjennee nyaanna. Ammas aannan yeroo tokko aannan dhunneerraa biddeena tolchinee barbareedhaan nyaanneerraa. Wanti nuti isinitti agarsiisan hin jiru garuu ofumaa keenyaa qofa nyaataarra. Isin al tokko tokko dhuftanii nyaachuu qabdu. Kanatti ni gaalaa. Itti godhatamee akka inni mi'aawu. Qaaraan kaloriin isaa wal fakkaataadha. Itti murannee irra laashee. Bismillah. Lo barbaadaan isin uffattu. Wallahi baay'ee zamna. Ayyaa warra biyya alaaltu. Warra biyya keessaa ilaalee. Tokko beekii gororoon cuccubseette. Makka garaannaa gubateera. Waan natti Dubaayitti si bita. Geessi naa beebishee. Marqaan irratti immoo ijoolleen baay'een nu komattanii inni kaan nu arrabsisanii jettaniittu nu atuu Oromiyaa guutuu isin naannoofnee isinitti agarsiifne nutti tola. Garuu ammaaf hin dandeenyu. Wanti isin beekuu qabdan gandummaa osoo hin taane bakka jirrutti isin agarsiisaa jirra. Wamuu nu hojjenne keessaa hanqina keenya ilaaluu hin qabdan isin. Wama hojjenne ilaaltanii yaada irratti nu kennitanii akka nu kana caala jajjabaan nu gochuu qabdu malee gandummaatti fudhattanii waan argetti fudhattanii nu arrabsuu hin qabdan miti. Tureega. Ijoolleen Harargee immoo nuuf na Harargee inshaallah waan day ijoolleen ispoonsara nuuf taatanus nuuf bilbila yookaan immoo teelegiraamiidhaaf waastaappiidhaan nuun haasa'a.